انت لما دقيفتين والله انا يعني قبض اوكي سجلي انت لما دقيفتين انا قبض من قبض انقب اي سجيستي sagalee shi natti ergise sana inna sana bilbilli koo jecho ijoo shi birrii siititti ergee fi sagalee shi kunoo ila sagalee sumayyaa isa kana bichaa nama dhagaa ila dhaggeeffadha dhaggeeffadha kana sirriitti sagalee sumayyaa siin gaafanne sume yaa jiran afaan oromoo maal ta'e jara sa'an fita waan siin jedhe intala Ustaz ana waa takka isin jira jarri dhugaan barbaadu wal mooyachuu barbaadu asli dhaggeeffadhu intala sagalee abbaa feetee namni ni beeka sagalee intala tana rabbi sirra gaadha natti ergiteette sagalee ishee irra gooteet sagalee intala tana sumayyaa qabdu moo qabdu isiillee gaafachuuf hin deema ganaa sumayyaa siin baa jirtu yaa ustaaz wallahi kan rabbi natti ragaachuudha rabbi lamantaanetti kakadhe ani intalli kun ishii dhallee ishii mitillee jechuu hin murteessu ani hin beeku Allahu aalam Allahu aalamiin hin taatu Allahu aalamiin hin taatu Allahu aalamiin waan sagalee namarratti ergamte sagalee namaraa gosa sagalee dhaggeeffadha takka uraagee naan jette takka waan siin jette siin je yaa jira nama gaafadha waan dubbiin takka maraatti takka warra keenyatti ishi taayyi beenyuun jedhaan sagalee tana sagalee intala arraa tana sitti ergite moo sitti nama kuni beeytamuun beeytuu si nama kana kallatti ammoo sagalee ishillee hin qabuun hamarra maruma waan ta'eef sagalee ishee dambaafadhu yoo jiraatu irra deebiin dhaggeeffadha Jaran nanti dhugaa barbaadachuuf hin deemtan haqiqatan dhaggeeffadhu. Dhugaan barbaada wallahi laazim dhugaa barbaada. Ustaaz waan isin galee wayiitiya jarri lamaan sumayyaan lamaan dhagaa jirtan ustaaz wal mooyuu barbaadan malee dhugaan barbaadan. Ishi waan dhaggeeffadha akka kana kan mana dhaggeeffadha tayyib moruu edda ta'e ila ustaazi baba wallahi sinin kabajeladha akkuma sinitti mayoonatti murteessitanis ani haqa siyanan dabara deemnu haqa murteessu waan isin murteessu deemnu hin jirtu birri dhaggeeffadha kanuma bichee dhaggeeffadha ila intalli kuni kanuma maalo rabbi jedha hana miidhamtuuni otoo mana seeraa ta'e otoo waajjira barnootaa ta'e dhandhachi mana murtii kutaa yakkaan hojjetu ko himattuurraa imattu teessiseeti qoodhi gaafadhu ka erga akkasudha okay isin gaafadha qoy okay wal gaafadhee jiran isin dhaabbadhaame dubartiin abaazar assalamu alaykum yaa jiran waan gabaabduudhaaf hojii irratti sa'anutti hin fixina dadhabee dhugaa rabbi kanum bicheenaa dhaggeeffadha ustaaz rabbumaa dhaggeeffadha rabbumaa kana bicheenaa dhaggeeffadha maal si dhaggeeffadha himataan keessan himatamte tunis waan isin irra dhaggeeffannu hin jirtu baruli maallaynu kun garam jira maalla keessii kafalu birriin talatti kenneeraa jette anaan immoo kun akkanatti dhaggeeffadha sagalee ishii itti fufaa dhaggeeffadha sagalee kan kee kiyya bichaan fidini maal walii akka jenne guyyaa wajjiniin guutuusaa baasi as baasi haa yalla erga baasan kennoollee ishi mobaayil baankii fayyadamaa ergaatee as geesseen birrii kaffalaa miti waan barbaade yoo fayyadame kan isa sifaana dubbachaan jiru hattu deem guutuu fidi sagalee naffida isa kakattes waraqaanni biizaan na bira jira isa naffida waraqaanni kan kee biizaan na bira jira kijibee galmaan gaa'elte taate baratti siita saakka udide malee mana murtii wal geeffadhaa deema qoya miyuutu godhe lamaanu miyuutu irraan ka'inaa isin lamaanu amma dubbi Alex video mana dhume Alex Alaikum abo ijoolleen sheekota cinqite jarri kun dhugaa barbaada moo wal mooyuu barbaada dubbii kana maal hubatte ani dhaggeeffanne namni baay'een illee akka waan nuti qalqallee taane yookaan faallaa dhaabbachuu numti waa'ee namaa dhiisi miirri jaraa wal mooyachuudha moo dhugaa barbaada murteessuu deemtan moo waan as dhuftaniif nama komachuu dhuftan isinummaa gabaabumatti wanta amma dhaggeeffanne irraa dhugaarra dhaabbannee jarri lamaanuu nagaa akka ta'an barbaanna nuti nama tokkorraayyuu jibbaas hin qabnu adda bahuu jaraas yookaan wal rabsuu jaraas nama rabsuudhaafis wanti hin qabnu wanti as dhumneef nama hunda miti kana sirra dhufu namni wayiif nama filataa miti wanti dhumnee fi waan jarri jedhan dhaggeeffannee waan jarri murteessinaadha hanga yoo wanaatti waan dhaggeeffannerraa eenyu mubaarak jalqaba amansiisaa akka ta'uu fi direct ofii isaatiitti dubbachaa osoo sagalee sana waraabe gaarii ture tokko
akkuma waliigalaatti immoo wanti amma dhugaa sanas baasuu danda'u dubbii kanas xumuruu danda'u intalli sun ayyee Sumayyaa Tasfaayee gatteetti bilbila haa jennu risiitiidhaa fi viizaadhaa fi kan tikeetiin ittiin murame yoo argameen alatti ammas quubsaa miti. Kana biraatiin wanti gochuu dandeessu dubbiin kun dhumachuus hin danda'u ragaan ilaa kunoo dhugaan dhugaadha adii bakkee jiru Sumayyaan oo bilbila ishee gatte intalli isheen sun kan Sumayyaadha ergite sun bilbila qabdi waan ta'eef bilbila sana keessaa baasuudha siistama keessaa baasuudha. Isinis hojii ofirratti dabalaartu dadhabbii ofirratti dabalaartu malee haala kanaan bakki dhaqamu hin jiru. Isheenis dhugaa qabdi isheen sunis dhugaan qaba dhaarti waan ta'eef yoo dandeessan isa kana godhaa. Kun godhamuu hin dandeenye yoo ta'e immoo egaa ragaas fiduu hin dandeenye badiin abaluun bira jira rakkoon dogoggorri kan abaluuti. Kana murteessina jedhaati gargar baa malee asirratti eenyu maaliif wal ragaan hin jiru ragaan ba'uu hin danda'u. Waa murteessaa akka ragaan ba'uu hin dandeenyetti badii abbaa badiitti murteessaati kan miidhame abaluu maali wanti isin itti faca'u hin jiru bara. Erga ragaan dhabame erga anamma gaaffii gaaffiin gaafadhu nuti warri asirra jirtanuu gamaa gamanas ragaas barbaaddanne ragaan kunis tariitii quubsaa ta'uu dhiisuu danda'a yookaan quubsaa ragaan qabu jette namitti illee akkuma Sumayyaa kana qabu waan waggaa lama dura ina waan isin seef gochuu qabdan gara waggaa lama dura miti risiitii birreetti erga waggaa dubbataa namni kuma kura sadii kun wal ga'ee maaliif jarjar birqaadeen lami ko ila Sumayyaa warri asirra jirtani warri jala kana jirtan illee namittiin ani waan waggaa lama dura bakka fiduu hin qabu jette ene haajinenyi kazi agarli waxaanoo jara wajjin tana ka'uun barbaadu jechuun ani araboota wajjin wal tuttuquun barbaadu biyya kana keessaa hiree biraa argadhe deemuu hedaa erga waan kana dhaabe baatii jaha arabaallee wal tuttuquun barbaadu ragaa kanallee fiduu hin danda'u jette Sumayyaan ragaan qabu jette dubbii tana walitti araarsanii jecha kana walitti araarsa Sumayyaan ragaan qabu jette namittiin fiduu hin danda'u jette so Sumayyaan immootu homaa naan erginee jette durumaayyuu naan ergine tikkeetiin naan muramu jiruu naan murame hin jiruu jette Sumayyaan ambo so kana jechuun yookiin dubbiin amma akka abbaan hiikatetti yoo karaa nagayaatitti hiikan nuti waliin saahibaa waliin jirraa jenne waan kana dhufa jenne kaayannetti hiikanii araarsuun hin danda'amu yoo gara sharritti hiikan duraanuu jarri kun walii galee Sumayyaa amboo nyaatetti hiikamaa jechuun sini galee shari'aan akka abbaan hiiketti amma dubbiin kana Sumayyaan Tasfaayee ragaan qabdu namittiin sun illee ragaan hin jiru jette yoo sharritti hiikan akkami jarri amaartittiin tunii fi Sumayyaan Tasfaayee walii galtee Sumayyaa amboo nyaatetti illee hin hiikamu ila waan ummanni guutuun hin jedhaa jiru jechuudha yookiin immootu ragaan fiizan suniin badetti illee hojjetamee fi mucayyoon tun jaalala keessa seentee hafteetti illee hiikamu. Nuti amma gara lamaanittuu gara itti hin dhabne. Kanaaf maal gootan jara kenna eega xaartanii lamaanuu haa kakatan Sumayyaan Tasfaayee mootu eega ragaan qabaanne kakachiisanii birrii haa deebiftuuf kanuma. Tamal tahun deebisa mal kadhattu meeqa jira asli. Makee siraa ta'u biraata. Nagarsa jaarsummaa keessa illee isaan ni jiranitti dabala. Ustaaz Maaz assalaamu alaikum. Maa dubbachuu dhiiftan gara naa waan Maaster ol gata isaan illee jaarsummaa keessa. Maaz mee afaan takkatti na dubbisa assalaamu alaikum. Alaikum salaam isinillee olii gafi fi daniiree arabaa jala zeentanne fakkaate bar biizi. Lootor Turkiidha aabbaallee dhugaa ayyaallee dhugaa aanaan qodaa kana anumatu dhugee jedhe mucaan. Isinillee amma rakkattanii lafee kokketti bade taatanii jirtanii hayti immoota rabbiitii an Sumayyaa sila namni yoo jaarsummaa dubbatumaa biizi dhugaa hin jiru sagaleen keessa isheek Abaadar. Animmoo waan an jedhu asli erga jaarsummaa teenyee as qabnee achi qabnee murtiin kun yoo nutti kenname naannoo waliin mari'annee murteeffanne jarri kun hin fudhatu murteessan. Kana naa gaafadhume amma ammoos fagoo deemaa jirra waan ta'eef waa hunda gamaa gamanaa ilaalamee namni tokko gaafa mana murtii dhaqee jedhu gamaa gamanaa ilaalamee. jirtu erga
Cheeka sagaleen keen jiru yoo karaa deemaa jiraatte qisee urgee bakka haasaatii tolgeetti ergadhu Abaazar. Abaazar dhagamaara. Siistama keessatti Abaazar. Amma rakkoo bar. Amma bar. Dubbii kan amma dhageeffadha. Dhugaan dhugaadha biyyaran. Anamma Sumayyaa Ambootan hin beeku. Sumayyaa Tasfaayee beekami dhageeffadha. Ila araarri ak dhugaan laman jirtu takka. An isinitti maal. Sumayyaa Ambootana an yeroo jalqabaatiif kalees dheengadda gaaf mana kan dhuftu arge wallaahi. Sumayyaa Tasfaayee beeka. Sumayyaa Tasfaayee nama galata reena irraa qabu. Sini gala miti. Garuu dhugaan dhugaadha. Dhugaan laman jirtu. Sumayyaa Amboo mallaqa dhabde. Bakka deemtu hanqatte. Feetu jaalalaafaa hanqattu. Feetu akka jedhan kana fiizan ergamuu fi baatu. Dhugaan miidhamtuun abbaa mallaqa dhabe kana. Olaantummaa anasirra nama baay'ee na beeka. Nama baay'ee walitti dhiyaadhaa osoo hin taane mucattiin mallaqallee dhabdet bakka deemtuufillee dhabde abboo ilmoo qabna. Tuun immoo tuuta hojii jettu ragaa harkaan qabdu waan ijaan mul'atu. Isin galee miti. Kanaafi an akkanatti fakkaatutti akka dhuunfaa kiyyaatitti osoo si taate asli maal gootaa osoo na taate amma kakachiisaniituma lamaanuu eegaragaan qabaanne birrii deebifti. Taani ustaazni guddaan kan waan sodaanne dhufe Hamza Ustaaz Hamzaan. Salaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Raawwa dubbii namni sodaate tana nu furiyati waan sodaattu. Akkamitti jirta rasli Ustaad Nagaa walla fayyaa. Sumayyoota lamaan Abdii Isaaq Mubaarak akkamitti jirtan jara keenya odeysaa. Nagaa fayyaa. Aboo jara kana wal dhabe maqaa bareedaa kana baafatanii. Aboo maqaan isaanii numa babbareeda wallahi. Hoggaa isaan wal arrabsan ammoo garaadhaan ja'a. Maaliif akka ta'e hin beekamne. Eeshi. Wallahi dubbiin isaanii waa fagoo hin jirtu. Sumayyaan Amboodha silaa arraba dhiiftee gaariidha. Arrabaa san osoo itti deddeebi'uu baatte maaliif jennaan amma haqni kasii ta'uu deema. Arrabaan of jalaa balleessuuf deemti immoo. Arrabaan of jalaa balleessuu deemti malee. Haqni zaahirri lafa taa'u kasii ta'uu deema maaliif jennaan namittiin san yoonii fi kaayiroo kan jiraattu taate wanta kan Sumayyaan gartee Tasfaayee kaayiroo jirti isinis kaayiroo jirtanii namittiin maallaqa namaa fuutee ani biyyaa hin bahuu deema arabaa wajjin kikkiin fadhuu balaataan akkanaan dalagu bar namittii bira dhaqanii maallaqa quj godhii lafa kaayee yoo namittiin kafaluu baatte Sumayyaan maallaqa quj gootee lafa kaa'uudhaan gan. Maaliif jennaan maallaqa Sumayyaan Amboodhaa erguu wayii shakkii qaba. Shakkiin qabu. Isiin amma maallaqa dhabde sii galee. Maallaqni haramitti bade. Namitti harkatti bade moo Sumayyaa harkatti badeen as jirti. Sumayyaan na harkatti hin banne yoo jette namittiinis wayii duute as jirtii mire. Namitti bira dhaqaniituma arabaa wajjin kikkiin feetu garuu nu wajjin kikkii goota kaayee. Maallaqa namaa fudhattee ni kikkiin fadhu jechuun eessa jira. Baatii jahaa miti baatii 16 yoo taate tiraanzaakshinni ni jira. Fuutee bar irraa fuudhuu amante irraa fuudhee jette. Irraa fuudhee fiizan hojjedhunaa jedhanii fiizan hojjedhee tikkeettiin muree isitu hafee jettisu. As kan ni ga'in kan tikkeettiin murtee dhufa. Sagalee banuu kootiif dhiifama na godha. Waa'ee makee dubbataa jirra maal jedha. Eega tikeettii ergite sanas kan ni jaankaa. Tikeettii jinnitti ergite. Eenyutti ergite tikeettii Sumayyaa taanitti ergite moo Sumayyaa taanitti ergite? Tikeettii eegee ergite. Aslii koo nutis dhimma itti qabnuusa kana qabne xumurra jennee dhufne akka jaarsaa jalqabaa kee dhumaa tokkotti na jaallattanis na jibbitanis wantan sitti isinitti himuudhaa qabu murtee kanatti murteessine akka isaaqitti
wanti nuti irra dhaabbannee murteessuu dandeenyu mucaa kana biraa biizaan si hojjetamuuf intinaan si hojjetamu erga hin jirre mucaan birriin kun nyaatamteetti waan ta'eef Sumayyaan birrii kaffaltu akka Isaaqetti. Kanarratti walii galtan taanaan yoo yaada kan koo kana kan faallestanis yoo jiraateera ta'e jedhee faallessaatii yookaan immoo itti guutaatii yoo Sumayyaan birrii kanan kaffaluu kan jettu ta'e jedhamus afurma yaada biraatti deemna waan ta'eef dhugaan jiru kana gabaabsine kanumaan haa deemnu akka Isaaqetti Sumayyaan nyaattee dhiistee qarshiin mucaa kanaa erga dhaqee ragaa tokko of biraa hin qabaanne hojii guddaa akka kanaa hojjetamaa namni tokko ragaa of biraa hin qabaanne ragaa qaallittii sana biraa isa argachuu erga hin dandeenye nuti wanti nu murteessuu dandeenyu qarshiin mucaa kanaa kaffalamuudha. Kanaan ala wanti biraa yoo yaada faallaa qabaattan faallessaa yoo itti guutuu qabdan itti guutaati kana walumaa wal biraa gallaa bakka. Salaam zalleen akkasuma yaa jiru. Yaaduma isaa akkanarratti Sumayyaa gutakka. Ni dubbatama ni dubbadha. Yaaduma isaa akkanarratti jecha lama dabala. Yoo dandayame Sumayyaan guyyaa fudhattee namitti san waan nuti irraa baasi jennuun as baasisiisuu danda'u. Yoo hin dandeenye immoo Sumayyaa amboodhaa maallaqni si kafalamuudha. Bakka tana jidduu wannummaan kakuu fidee hin jirtu amma booda. Kakuun hin jirtu maallaqni Sumayyaa amboodhaa namitti biraa bahu takka gamanaa dhufu wooma lamaan kana anis yaaduma isaa akkanarratti hin ja'a. Yoo namitti biraa baafna kan jennu taate immoo akkamitti akka baafnutti amma booda Sumayyaa amboo dubbii takka dubbachuu hin dandeessu. Maaliif jennaan haqni isiif jigee jira karaa lachuuttu. Dubbadhu amma. Dubbiin kee kun ragaa wal qabatu qaba dubbadhu. Asli maaliif carraa naa kenni. Takkaffaa irratti viizaan kun hojjetamee tikkeettiin itti ergamuu fi abbaan manaa ishee hambisuu barreeffamni ni jira ana biraa. Akka ragaatti dhiyeeffachuu ni danda'a. Isheen illee yoo kadiddu ta'e ragaan na bira ni jira. Iskiriishin viidiyoo banadheetiniin agarsiisuu nan danda'a tokko. Dheengaddamoo waa lama nuuf kennitan. Tokkoffaa warri Kaayiroo keessa jirtan haadha kana hojjettasan akka gaafattuu jettanii Mubaarakii fi Aslii lafa keessanii ani bilbilaanii miti qaaman beenaa biran isin geessatiniin qaamamaan gaafattanii isintu waliin haasa'a jedheenitiin jira. Isaammoo bilbila narraa fudhatanii isaan waan jiru waliin haasa'anii namittiin qarshii kana narraa fuudhu akkasumas dammootiin waan kan hojjechuu amanteetiin jirti namittiin hin kaanne jechuudha. Isa sadaffaa irratti dammoo baankii baasullee hin danda'a yoo yeroo naa kennitan dhimma kiyyaaf biyya waan deemuuf jechuudha. Dhimma isheedhaaf jechan deebanii dhimma kiyyaaf jecha yeroon booda waan deemuuf yeroo sanatti baankii akaawuntii irratti galchuu fi waan hundaan ni baasa waan ta'eef ani waan argame baasullee hin danda'a jechuudha. Taani achitti wanta ana biratti badee nikkish godhee dumbulloo takka hin kaffalu garuu nin kakadha garuu dumbulloo takka hin kaffalu akkasi. Erga ragaa barreeffamaa qabaatte ragaa viizaa fi ragaa tikkeettis fidika kanuma waan biraan ragaa barreeffamaa qabaanna ragaa viizaa fi ragaa tikkeettis. Sumayyaa jira barreeffamni kan kee kan okay. Sumayyaa amboo miutirraan kaafatin amma wanni feenu ustaanni dubbatanii. Dhiifama laa godhamti ayyee kabaja keessanii qaamni waan hojii kana itti kan innis hojii galmaan hin geenye takka jedha jiran waa isin. Laanu galmaan geenne dubbadhaa. Waa isin hin jedhame barani qaama lachuutirraa wala baabar jiran isinis akkasuma jeetiin hawwa walii galle waanni kun qaamni kun maqaanis bar mataan baduu ramaarreen baduu wayya jedhanii mi jedhan walii galle. Bar social media irratti yoo akka kannuu baatelle ka arrafame namni addunyaa irratti arrafamin kijibaan irraan kaayamin jira numa jiraata rabbi biratti waan hamtuudha aadattis amantii teenyattis seerattis namni homoo la gaafata namni qaamni gartee bakka nu buufate hin jiru kan sumuuni nu kan hin jiru birri tan addaa irachuu hin deemu asis maqaa keef sin balleessin tunis maqaan balleessin maqaas waliin balleessin haqni si haa kan namuudha hin kan namni miti dhaggeeffadha. Yeroon waa dubbadhu akkasuma waan jedhu isin amma sagalee tana warri gartee asli dubbis sagalee tana akkam godhu yaatan sagalee intala dubbistanii intala sagalee feena jettan dheengadda baasaboraas fuudhaati natti sittiin kannas hin jette isitti Sumayyattiin kanneen gaafadhu sin jenne intaltii risiitni gartee tikeenni godhameetti eeysa dhaqee tikeenni sanis takka dhaggeeffadhu tunis ragaan qabu jetti tunis hin qabu jetti maaltu nu dirqisiisaree qaamni gartee waan biraatti tarkaanfachuu nama dirqisiisa birriin jiraachuu amante tunis irraa fuudhu tunis itti kannu amante
Tuni qaama waan jiru qaamni kun qaama biraatitti achi dabare intaltiin dhufne birriin isin deebine takka dhaggeeffadhu maaliif hin dhufinidha maaliif birrii tana kannite waan san sitti argitee sumeeyyaa wanni gaafachuu qabnu tikeeta murame san sitti dhufeedha takka jedhi ati yoo waan sitti dhufe kan itti argiteedha ati yoo argatteedha argadhe yoo itti halan wasaalan hin arganne yoo itti maal goone akkuma rabbiitti deemna akka shari'amsa akkam goona bara. Dubbii amma fitte aboo maasqii. Amma dubbii addaan isin baasa ayyaanu. Fakkeenyaa fi amma intaloon tokkoffaa namni biyya kanatti guyyaa rafaa oola. Galgala sa'a sadiitti namichi tumee onnurara kun baatii guutuu wannoo jira kumaandi poostii jira. Namaan guutu jireenyi takka jira. Lammata immoo mucayyoon gisee itti dawwalaan akkuma sagalee dhageettan kana laffaan beektu. Minim yetaballaa birri yeellam fiizaa barbaaddi. Fiizan hojjannee fi ofii jaarsa kiyya na dhooge jettee haftee birriin deebi'u injiruu jette gabaabsite akkuma dhageettan kan isin galamti. Eshi fiizaa fidi tikkeeta fidi yennaa waan waggaa lama duraa eessaa isinii fidaa jette. Araboota itti hojjechiifte biraa fidii jennaan an biyya kana keessaa deemuu barbaada alinna kaakkaam jette. Attinna kaakkaam jedhee mootu kafunyaan qabuu danda'u nu warra manguddootii miti sumayyaa as jirti sana si gaafatan xiqqoo akka manguddootti gaafadhan jettan malee namitti sanuu arginu hin beeynu yoo beeynallee biyya baqaa jira nama jireenya kiyya barreessuu hin barbaadu dubartii lama wallolte jedhee dhugaa isinitti himaa isin galatti abbaa ijoollee ta'an mas'uulummaa hedduu qabaan jara nama itti yaadu jiraan mootu nama itti yaadu baay'ee qabaachuu namni isaa qinda qabna qoy isa dhugaa yoo dubbanne Sumayyalleen abbaa manaa qabdii nama yaaduuf jira. Ani mootu mas'uulummaa baay'ee qaba ilmaan qabaan jireenya qabaan isin galamiti gibbii faxxaree biyya kanatti hidhamuun barbaadu an dubartii wajjin hin ammaata haalli biyya kanaa hin beeytan isin lamaan usatonni lamaan biyya kana dhuftanii deebitanii isin galamiti ka kanarraa hafeen mucattiin mootu an jidduu jara kanaatti waan argadhu qabu hin beeku yuwan isin galamiti kanaafi akkaataan dogoggorri guddaan eessa jira. Sumayyaa guddoo bira jira. Sumayyaa manamni hundi jaalatu sana bira jira. Akkamitti yoo jettan akkamitti. Tokkoffaa Sumayyaan gaafuma jalqaba dogoggorte. Gaafa jalqaba isin dogoggorte akkaataa biyya kana nama itti fidan irraa yoo kaane dogoggora. Facaatu nama hiriyyaa kiyya mubaarakii kun. Nama waggaa 10 nyaataa dhugiin kennaa gaadhaatitti wajjiiniti. Kunoo kana dhengadda gisee saraan waliin deemna viidiyoo waliin hojjanna gabbuu alaala. Isaa waggaa 10 waliin saahibaa kana gaafa dhengadda intalatiyya fidu jidduu kenna eenyutu ture reedii ture reediin anaan hiriyyaadha isaan hiriyyaadha isin hundi hin beeytan akira nu sadii wallolle jechuu dhufa mucayyoo xiyyaatiratti wallolle yeroo sadii dirree xiyyaaratii deebisanitti jiddatti uf duuba deebisaniitiin wallolle akka waliin oonnutti rabbii mucayyoo san fidee erga mucayyoon fidee araaramne namni hagana karaa kana gisee dhufu hiriyyaan lamaanuu jidduu waa kaayata. Namni maa wajjin nyaatee hojii dhuge dhuftee osoo gamana nama tokkoon gaafatiin fuutee amaaratti birrii hiriyyaa kennite yoo akka kenniteen kun na kennite jettee miire natti kennite teebara amaartittiinuu kennite ragaa irraan qabanne gimmaasha nan bifanne akkaataan nama biyya kana itti fidan mootu eegalee dhufee ka'e birrii kafalan jarjartee dura kennite mucayyoon hin dhufne fedhu haa fiduu dadhabdu hayaada jijjiirtu akka seera biyya kana nuti dhufutti yoo laalle dhibbatti badiin Sumayyaa tasfaayee bira jira eega mucayyoon dhufne birrii deebisuun qabdi jechuudha. Yookiin waan fiizaatiif tikkeetaa murtee gimmaashee deebisuu qabdi yookiin muluu deebisuu qabdi. Dhugaan jiru kana waan ragaa hin qabneef akka dhugaatti yoo dubbanne jechuudha. Kanaa miti yoo jettan ijoolleen kun obbolaadha. Ilmaan kenna nu malee abbaa hin qabanii ija lammaffaa nurratti baratanii barsiisaa jechuun jarana abbaadha. Isin gala miti yoo jettan immootu gidduutti jara walitti araarsanii kabirraa gochuuleen hin danda'ama waan ta'eef hedduu akkasitti osoo waliin jabaatuu baatan jechuudha. Jechuma kee kanarratti waa dabalaas beeki. Sumayyaa tasfaayeedhaa jidduu maal jette? Ani ragaaniin qabaa tikeenni na bira gahee hajettu barruudhaanii jette. Barruun san beeki yoo barruu gartee mucoon tun ergite taate nambara isiin itti ergitee fi kana qofa barbaannata dhugaa ta'uu adda baasuudhaaf. Sumayyaan nu agarsiisuu dandeessaa? Barruu kami kana baasame? Barruu gartee. Barruu amma mucayyoon hafuumoo?
لا سمية لكي أكم جتت برونا بريستي barruunaaf barra eegitaa siifan ibsa barruun suni dhiyeenna kana erga jalqaba irratti kanafti sababa abbaa manaa isheen dhoorgeni dhiyeenna kana immoo erga abbaa manaatti wal loltee barruun guyyaa qaba guyyaa irratti barreeffame jechuudha Sumayyaani ani sababa isaatiin kanan kaayiroo dhufe abbaa manaa kiyya kana namoota feemasii fooloorii gurguddaa qabu irrattan himadha kaayiroo viizaa kiyya kanan gube sababa isaatiin kan jedhu barruun na bira ni jira ka Sumayyaa Aamboo jechuudha inni kun immoo barruun guyyaa ka dhiyeennati jechuudha guyyaa ofirraa qaba. Okay barruu tana Sumayyaatu sitti erge Sumayyaan Sumayyaan na barreesse mee barruu san ilaalaa nu garsiisi. ayya ol na guddisi. Barruu Oggusma fuunee AI gaafanna yoo barruun tun barruu dhugaa taate dhugaadha yoon dhugaan ta'e ammoo asumatti dhugaa miti jennee dubbanna rakkoon qabu. Na guddisa meenudha. Gadhaa yoo uffata waan taate. Xiqqoo iskiriin bilbilan duuba. Kan lafaa jiraatan ustaaza gadhaa. Mana keenya keessa irra waa jilbaaba uffanni sinaa asuuf naaree kaameeraa duuba Tata yoo kaameraan isinii zoore yaa haaraa dhufu. Membarii ta'a namni kuma kudha kuyaa jirtan barruu dubbisa. Dubbisi barruu. Kaameeraan duuba isinii qaragaa qo'a asirratti mee. Abshir abshir. Hayyee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naan jette. Akkam nagaa jirta jetteeti miidiyaa warroota fooloorii gurguddaa qabanii bira dhaqeen himadhaa waa'ee namichaa mee maal jettaa naan jettee naan mari'atte jalqaba. Isa waggaa tokko fixee lammaffaa qabate. Oggutaka Sumayya oggutaka. Osuma kanatti haasawutu lakkoofsa maqaa asirratti lakkoofsa keessii deebi'ee. Qoy ta'a iskiriipshitiidha iyyee qabadhu. Isa waggaa tokko fixee. Oggutaka dhaabaa. Porofaayiliin dhugaartii iskiriipshiticha. Porofaayiliin kun kan ishee ta'uu nama hunda beekaa iskiriipshitiidha guyyaan barreeffama isaa moo kinoola guyyaa wajjin jira. Oggutaka Sumayya na dhagaye oggutaka. Naa. Oggutaka Sumayya. Dubbifne dura. Screenshot kan akkanatti tara takka taab godhi. Kinoo. Akkana ol harkise iyyee akka nama TikTok ol darbuutti. Ilaa hin jiru. Iskiriipshitii lama bichaa jiru. Lakki itti deebisi tuqi. Kinoo. Akka nama TikTok ol darbuutti ol darbe ayyee. Or bakka diiteelaa kana eeyyoo ayyee dhaabbadhu. Screenshotiin kun hoggam godhame. Appiriil kudha sadii. Har'a godhame. Moo kaleessa waan akkasii ammoo godhamee na fakkaata. Bara kuma waayidamiyya. Bakka wayiitiin iskiriipshit godhee baasee isheenis taaduu dandeessu. Dhiis qoy oggutak akkasuma dhaabbadhu. Appiriil guyyaa 13 screenshot godhame akkasiimi arra. Har'a. Sa'a 7 fi daqiiqaa 42 irratti. Amman goradhe bakkan goradhe hin qaba. Bakka san dhaqinuu qara screenshotii mi kadhugaadha. Hayyee qoy kaafachuu walii gallaasitti. Isheenii porofaayilii kanaa fi kan inni kaaddi. Salaamtaan kun. Lakki porofaayila nurraa dhiisi Sumayya. Bakka san Bakka waan kana iskiriipshuut goote dhaqqii siin jedhan. Bakka san naquun fedhuun sin hin jedhee bara. Mushkilaan Afrikaa. Hayyee fannoo keessaa na baasee bakka. Bilbila kanaan nagalchi gizee takka nagalchi bilbila kanaan. Abshir. Abshir bilbila kanaan nagaltu ayyee. Kanaan galchi. Tikkeetti saafi dorkaa fuudhaa ka barreeffama Oggutaka please obsi. Injiinara bara ustaazaa wanni jala taru jiru obsi. Ol gudduu gol jedhanii argitanii amma iyyuu waan nun beekne fide. Ati Sumayyaa Aamboo obsi. Laalakki bar wanniti arra yoo screenshot godhame. Akkaawuntiin arra screenshot irraa godhame san dirqama jiraachuu qaba bar. Welcome abdii darabii beekiyya dhiyaadhu. Thank you. Nagaa fayyaa isin hundinuu. Nagaa tolaa fayyaa. Alhamdulillah. Jabaadhaa jee waan gaariirra jirtanii ustaada. I'm proud of you beekatte ati nama dhugaati dhugaan deemtaa. Bakka saniin jalaan si ergee laale waan ati godhu jirtoonaan jalaan si ergee wanni kun adda ba'a. Tole ulfaadha. Sumayyaa akkasuma nu guddise. Akkasuma Sumayyaa nu guddise ayyee. Galatoome abdii xiyyaa bibi ulfaadhu gootawee. Aya Sumayya ittiin ufuufi Sumayyaa teenyaaf shira. Namaa ofii qaa obsaa. Ayyee. Hayyee.
Iskiriinshitiin kuni kan dhiyoo godhameedha. Bilbila keessaa jechuudha. Imeelii abbaan manaa kiyya osootiin hin barbaadaa jiru waa'ee tikeetti isheetirraa barreeffama kana arge. Taman barreeffama kana immoo natu iskiriinshit godhee namatti erge jalqaba irratti. Imeela kam? Imeela kiyya abbaa manaa kiyyaattu farkaa qaba. Isatu gaalaarii kan keessa tikeetti barbaaduudhaaf narraa fuule. Osoo barbaadaa jiru barreeffama nuti iskiriinshit walii goone iskiriinshit godhee kaa'adhe inni argee narra ergee kinoo guyyaa narra erge faana. No, hoggamsirra erge inni waan kana. Leengadda narra erge. Kaleessa narra ergisa. Leengadda galgala jechuudha. Iskiriinshuutiin narra Isheen immoo godhamee. barreeffamni kun akka salphaatti Oggu takka Sumayyaa. Iskiriinshuutii inni dheengadda sirra erge arra amma immoo kaka iskiriinshuutiin godhame bar. Ani immoo godhamuu isa kana agarsiisuu hin feene waan ta'eefani Mikinaatuun bilbila kana keessa jira iskiriinshit godhadhee bilbila kana irratti dabarfadhee isinitti agarsiisa. Isheenis akka salphaatti barreeffamni kun kiyya moo kiyyaa miti ka jedhu ishee gaafii afaanii gaafadha. Bar Sumayya isii anaa gaafata. Ana obboleessa keetii gaafata rakkoo hin qabu. Ani sillachuu waanuma gartee nagayaa irratti hin dubbachaa jira. Iskiriinshuutiin kun arra ka godhame akkasiimi. Naam ani kanan godhe bilbila kana keessa hin godhe bilbila kana keessa kaanitti dabarfadheen. Iskiriinshuutii ati bilbila irraa goote moo siif ergame Sumayya? Iskiriinshiitiin kun laa bilbila kiyya irraa hin qabadha. Bilbila kiyya keessa jira. Si galee? La eegi. Waan inni si erge iskiriinshuut haaree goote moo isaa iskiriinshuut godhee si erge? Lakki laal dhaggeeffadhu. Tikeettii ishee bilbila kiyya keessa giigoolii keessa barbaadaa tureen. Osoo barbaadaa jiru dhiyeenna kana laal barreeffamni kun guyyaa qaba. Isinii galee kadhiyoo osoo dubbiin kun miidiyaan bahee iskiriinshit godhadheedha. Barreeffama kana. Kaza waasaappiin keenya haqate malee waasappii kiyya keessa ni jira. Wanti nuti waliin haasofne inni kun jechuudha. Iskiriinshitii kana gaalaarii keessatti argeennaan hindee kunooti akka isheen intini taate maaliif ragaa kana hin agarsiisne naan jedha abbaa manaa kiyya narra erge. Amma moo bilbila iPhone kanaanan seenee jira waan ta'eef laayivii amma iskiriinshit godhadhee osoo laayivii irra jiru gara natti Sumayya meena dhaggeeffadhu Sumayyaa teenya please waan takka. Iskiriinshuutii kana abbaa mana keetiitu barbaadee si erge iimeela keessa. Gaalaarii keessaa naam isa barbaadee naa erge. Haaya. Gaalaariin iimeela keetii mobaayila kana keessa ni jiraame? Ni jira Khaynun gaalaarii dhayinaade. Lakkisseenu gaalaarii si fuulduratti. Yoo dhuunfatti ta'e gara dhuunfatti rakkoon qabu. Tole. Haaya amma akki goonu Sumayyaa teenya amma akki goonu. Laali barruun ammaati asirratti nu garsiisaa jirtu tuni gaalaarii keessatti taa'isiin si ergite moo taati dur iskiriinshuut godhattee tana tanin. Barreeffamni kun kadhiyooti iskiriinshuutiin godhe. So gaalaarii keessatti waan ati iskiriinshuut godhatte haa akkamitti asii namni biraa baasuu danda'a? Atu iskiriinshuutiif biraa qabda. Nuti walitti fayyadamna waan ta'eef ni baasa. Yookiin dammoo dur iskiriinshuut godhatte iskiriinshuutiin ka'arraa tiree Sumayyaa. Ila kan inni na ergen iskiriinshit godhadhe gaalaarii keessa seera miti. Gaalaarii keessa barka inni si erge dhaggeeffadhaa laale sheekha. Yoo gaalaarii keessaa baasettanii uummata fuulduratti osoo hin taane uummata fuulduratti gaalaarii kiyya seenuu dirqama hin qabu mirgas hin qabdan jechuudha na ajaju. Akka dhuunfatitti dammootiin hin koottu seeni yoo jettan akka dhuunfatitti seenee isinii agarsiisuu nan danda'a iskiriinsheeriin fudhadhee jechuudha. Waan dhoksuu qabu dhoksadhee. Malee uummata fuulduratti gaalaarii keebanii seera kamtu na ajaja akkasitti. Okay. Bilbila kee qoy dhaabu kabiraatiin si dawwala suman laala rakkoon qabu abshira dhufee qoy. Assalamu Waalaikum. La waan balleessuu qabuun keessaa balleessuu kan waan dhoksuu qabuun keessaa dhoksa jalqaba irratti gaalaarii kiyya wantoota baay'ee. Tole ayyee ani asli wanta kan dubbadhu laa Sumayyaa teenya woomata akka nama obboleessa keessanitti hin dubbadhu. Maallayni micii Amma laale ishee Hamzaan dubbii xumureera dubbiin ani xumure maali ragaa mixayyoo fideessa ragaa mixayyoo fideera tokkoffaa irratti jechuudha. Lammaffaa irratti dammoo ragaa baankii otta ragaa baankii siniifan fidaa taane achitti eenyumti ishee kanaadha kiyya abbaa kiyya sarrafsisu taanan dantaa keessan nakassasaa deemaa seeraan nagaafadhaa. Allaqee nagaa laa namni haadha keetii fi abbaa kee arrabsu tokko hin jiru. Deemaa seeraan nagaafadhaa.
Akkam jechuudha Jaran isin abbummaa sun sakkii amma. nu dheeressitanii beektaa? Jaran dubbiin beeraatiif. Asli Laal ustaada ani waan takka waan Arafa takka dhufee barsiisanii namuu khabiirummaa qabaa miti. Eegaa Waan jedhe? namuu khabiirummaa qabaa bar. Akkasuma akkasii miti. Barruunii fi iskiriinshuutii fi waasaappiin yeruma takkaa'uu ragaa tahuu hin dandayu. Tana guutu jala muraa beekaa. Osoo iskiriinshuutummaanuu kan jiraatu taate. Iskiriinshuut osoo hin ta'in daariktii waasaappii riikavar goonee ilaaluu ni dandeenya. Waan isaan haasawan baatii sanitti irra deebinee riikavar goonee ilaaluu dandeenya. So iskiriinshuutiin addunyuma rabbii lafa rabbii tanarratti ragaa tahuu hin dandayu. Tanaafuu ustaada Bumaas kiyya gabaabsaatiiti. Waan jedhe Ustaza Bumaas kama osoo dubbatiin calaanaaf haa kennan Ustaza Bumaas Hamzaa waan gaafatu qaban. Nin fixadha. Waan si gaafadhu ka Hamza koy. Nin fixadha guuta ka sheekha. Ayyeetti furadhu. Galatoom. Maallayni Sumayyaa Amboodhaa deebi'uu qaba. Osoo iskiriinshuutii miti ragaan guutuun jiraate wanni barbaadamu guddaan tikeeta fiizaadha. Wanni isiin bitatte malee iskiriinshuutii miti. Osoo numaa'uu jiraate osoo iskiriinshuutii fi hundinuu dhugaate tikeetaa fi fiizaan Sumayyaa harka gahuudha. Sumayyaa Amboo harka gahu yoo harkan gahin wannuma fedhewu ragaa fadhanuu fidanuu maallayni Sumayyaa Amboodhaa kafalamuu qaba. Ani isaan lachuu obboleeyyan kiyya ammoo haqni jiru kanan mul'ate kanaa beekaa. Dhiifa manaa godhaa fixadde itti deema. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndini sana jala jirtanis. Dhiifama ani waa'ee jaarsummaa keessa galoo osoo hin taane haasa'ama dubbatte irratti ati beekaa ITT yookaan immoo kan baratte waa'ee moobaayilii jechuu dhagee. Asirratti tokkoffaan gaalarii banii jechuun sirriidha miti. Ati nama shari'aa beeku nama qareen talli mee biqullaa qabaachuu qabdi yookaan waan biraa keessa jira. Kuni waan dhuunfaa keessa nan seena jechuun sirrii miti. Lammaffaa hatattamuma kanarratti dhuftee ammuma qaceen keessa seenee ilaala jechuun kunis dogongora guddaadha. Namni waan keessaa qabu akkamitti amma keessaa fakkeenyaaf yookiin mataa qullaa jirti ta'a yookiin uffannaan taa'een footoo qabdi ta'a hin jedhamu akka shari'aatti kun. Lammaffaa waan isheen jette irratti waan siin galle yoo jiraate meesii ibsuu yaala. Akka jette abbaan manaa kiyyaa waan achi keessa jiru shuut iskiriinii ka jiru inni dhaqee imeelii kiyyaan keessaa baasee shuut iskiriinii godhee dheengaddamoo kaleessa naaf ergee jette. Amma immoo laayivii kana dhufa jedheetaniini silkii isa kanarraati shuut iskiriinii godhadhee bilbila biraatti dabarfadheen achas dhufee siin jette. Kan kana arge immoo akkamitti abbaan manaa kee gaalarii kee keessaa argaa jette. Mee biyyoo isheen arguu baatte naa ilaali jette itti kennachuu dandeessa abbaa manaa isheeti. Waan arge immoo shuut iskiriinii godhee itti kennuu danda'a. Kanarratti akkamitti abbaan manaa keessa ergee hin jiru. Garuu waan haqaa keessa waan murteessaa keessa seenaa hin jiru. Hin murteessu garuu waan amma Ajandaa nu baantaniifin ani fixoon ajandaa baasnu daqiiqaa nama qofa ustaaz ni ba'a. Arras laanii Daqiiqaa nama qofa. isintu Ustaad Farhaan gaalaarii jechuun waddi qabdi mana qabdi abiibi. Gaalaarii iskiriinshuutaa barbaanna malee nuti eegigaa. Hoggaa gaalaarii jennu nuti dhama oomiti. Footoon isiidhaa gaalaarii keessaa eessa akka jirtu ni beeyna. Footoo isii gaalaarii keessaa dhiiftee akka isiif buluur ta'ullee godhuu dandeenya ustaada. Rakkoon qabu namuu dalaga qaba waan san buluur goonee laaluu dandeenya. Ammaas waan kana wanni godhu jirruuf nuti haqa arrabni arra jiidhaa boru goggogaadhaaf godhu jirra malee nama tokkoof miti. Sumayyaanis obboleettii teenya. Sumayyaan tunis obboleettii teenya. Sii galee? So akkaataa itti godhamuu fi haala itti godhamuu jira ustaada. Malee akkanumatti Sirriidha fakkeenyaaf ammoo ustaaz gaafa gaalarii seentanii maaleesh gaafa gaalarii isheen isinii sheerii gootu akkamittiin gaalarii sana keessaa kan shuut iskiriinii jira kan daawuloodiitu jira kan suuraatti kaatee jira hundi wal faana dhufa gaafa dhufe bara. Hundi alaal akka tokko jira iskiriina hoggaa fudhatan akka tokko jira nasiima. Gaalaarii nuti barbaanne san qofa akka harkamuu danda'u godhuu jira. Isa immoo utuu itti bilbiltee sheerinaa godhin jedhin akkas godhi jedhitti agarsiisti seenaa seentu ammayyuu taanaan asirratti adeemsaa kee akkas gochuu dandeessa. Wanni barbaadamu dhiifama guddaa wajjin waa'ee suuraa gaalaariitii wal karakkaruurra dhimma haqa jiru baasnee itti deebi'aa saniifan jedhe amma gaafa jettan mala manjee isinirraa bu'a. Amma wanni barbaadamu tikeetaa fi viizaa qofa. Iskiriinshuut biraatiin fixan. anuma isin jechuu waa isin jechuu deema.
dubbi fixuu deemnaa mi jara Nama barbaka kirikiri biraa dhiisaa abdi keessaa fi mee fiisaa viidiyoo bituu beekis dubbituu mee gadi baha ba'an. waan kana Maaliif? akkamitti waan dila kana miliyoonaa miti waan saamame miti ragaa gama lachuuti gaafa jira ani sin raafi cuufare jara kana asliinis gaafate interview gaafanne gartee eenyu as keessatti namni waan ni godhu waan maqaa fadhinaan jechuu dandeessin yoo ati arraa haqa murteessitee nama tokkoof sumeeyyaanis takkaa nan dhiiftu taanis nan dhiiftu naan beeka isinillee dhiisan jarri kun nuti murtii namaa irraan kaa jenne waan dhaggeeffane alalchine irratti murteessu deema dhaggeeffadhaa waa isinin jedha birrii tana hamza anaa fi hamza jaabiraa bana tume arra asumatti fedhnaa qoya Ayyaan nan ba'a waan dhaggeeffatanii qabu. Tooma ani waa'ee magaalaa reef dhufe malee akka murteessuu dhufne akka jammartii hamza naa deebu dubbiin tun akka itti dhumu rabba akkas naa dubbachiisu jazaakumullahu khairan. Galatooma. Assalamu alaikum. hamza banadho akka itti fedhu deemnu abdii mee dhaggeeffadhaa isin waan kana anaa oofee xarafarra wassalaam irra dhufu deemtu gamas deebistanii dhaggeeffadhaa birruma deebisuu deemnaa mi jara keenya birriin sumeeyyaan hin deebistu jirru bar birriin isi harka jirti moo yeroo kanatti qaama lammaffaa bira jirtiidha birriin hin deebitu hin jenne miti asli akkasumaami eega sagalee tanan dhugoomsine maal dhugoomsu yaatan isinu intala tana atis dubbiste sumeeyyaa gartee ambooti isin sagalee tani qabdaan kuu jedheen didu jirti sagalee wayina irratti ergite hin beeku jetti so jarri lachuu akkati jetti dhugaa dubbisinu hamza anaa fi hamza assalaamu alaikum wanta fixuu deemnaa hin finna akka itti fennu jira guddisi hamzaas waan fixuuf deemnaa miti hamzaa viidiyoo naa beebbo hin finna wallahi dalagaa dhiifnee waan fuulii namaa dhiifnee halkan guyyaa as taa'uu dadhabne wallahi naan fixa dhaggeeffadha. Adde Zubayyaa tasfaayee deebi'a please namoonni itti dhiyaatan tasfaraan deebi jedhanii waan waanuu galuu qabdi ragaa qabdi isaaqiis dheengadhi isumaa sagalee intalarraa waraabaa fidaa jee amma hundi keessan intaluma tanaa shakkuu jirtan eega intala isaa shakkeen viidiyoon takkaanuu barbaada intala. Nuti muree jettee miti sumeeyyaan dheengadhi tikeetanii qaba ergeef jetti tunis telefoon qabu tunis hin qabu jetti dirqama kakuun dhaquun dheeyina achi booda birreen qafanaa if wareegnee kafalaa jechuu jirana maqaa kanaas qulqulleessine haqnee tunis deebi'u kanumaa miti hamza. Kana bara wanti takka hin jirtu. Isaan lachuu kana giya ta'an feena nuti jarri lachuu. Akkasi hamza birriita hamza naa bahu meeqa ani of laalaa of haasaa hin danda'u. Azaan goote boo kana kanaan dubbii ijoolleetiif dur irraa manguddummaa. Barbakkee rakkoon jiru ustaadha jarri wal moo'achuu barbaada malee dhugaan barbaadu bakka tanaa dhabda nama galtee bari mannaan isaanii nu galte. Namni amma kuma gurajaa jiru kuni boori manguddoon asiin irteellee bakkeen isin arguu dadhabdan ansumayyaa tasfaayee bilbilallee jedhani bar. Aboo dubbii teessan tan akkanumatti haa haftu bilbilaan jedhee wallaahi reefii kana itti naa dawwalte isin wal moo'achuu barbaaddani. Malee dhugaa hin barbaadani dhugaa yoo taate abbaan mana kee diyaaspoora akkattuu birrii akka tanaa kennuufii dandeettaa jennaani an dhugaa qabaa jette isin bilbilaan jedhee dhugaa jarri dhugaan barbaadan wal moo'achuu barbaadan. Araarri akkatti qaban. Dubartii warra sooshaal miidiyaatii miti as jalaa irraan laalina qaamni asirraan dubbii alalchineeti bar murtii ragaa haafii qabaatus gimmaacha qabaatus deema hamza waanni dura waanni kun dhufneef birrii gartee kuma 200 Itoophiyaatii fi 20 uleetti shii haayaa baan 40 miti intaltii sagalee suma dhageessanii walii galan sumeeyyaa tanaas gaafadhe itti kannitee hin jedheen itti kanneenaan jette ta fuutees gaafadheeti hamza fuutee hin jedheen maaliif itti kannite haa birrii mana naa biti nyaadhumoo sadaqaa naa kannidha maaliif itti kannite akka gara masrii na fiddu. Good. Sumeeyyaa maaliif irraa fuute akka gamana dhuftu. Good. Amananka birriin jiraachuma birrii bar waan biraatiif jedhu waliin galuu turte wal beeyti. Warruma waliin galee waliin nyaate walirraa eegaa bara kana. Walii galee haadha mana keetirra namni si beeku jiru yoo si saaxiluutis nama hojii nyaatti. Walii amanan eega walii amananii tole sumeeyyaa tikeeta waan kana bara kam keessa amal lama dura kana goota murtee fi tikeeta jette walii galee hayyee nu erguu ni dandeessaa waan kana murtee fi ergitee fi ergeef jette fidi ragaa jenneen hamza ragaa jennaan bilbila san hin qabu jetti tanaan gaafadhe si ergitee naaf hin ergine jette guyyaa tokko immoo waan gartee kooppii waan dhugaatii miti feekiidhaa waa jette irra deebiitiin dheengadde si gaafadhe feekii ta'uu maaliin beekteen jeen sumeeyya eerpoortii dhayxeeti moo namaatu si dhorke moo namaatu sitti hime moo onlaayin laalte waan kana. Akkana jenne kana jette. Bakka tana eenyu feekii siin jee maal feekii siin jee. Sumeeyyaa jedhe waan dhugaatii miti feekii na godhu jirti feekiidhaa waan ergiteen jirti sumeeyyaa sira jirti. Sumeeyyaa amboodha. Feekillee haa taatu nattaa ergituun jedhe malee isinitti akkasuma. Okay ayyee.
Oke, malee feeknatti ergitee hin jenneen. Waan bakka tana dhaabbagu takka waan ganaan ergamin feekii dheette moota ergamte feekii jette Sumayyaa. Waan ergamte kana feekiidha. Ragaadhuma biizaadhuma tikkeetti ragaadhuma jirtu feekiidhumallee haa taatu fiddeen haa agarsiistu yoo dhugaadhaan. Malee waan ergamee miti akkasiimi. Laa ijjuma kootiin iyyuu argine gixxin godheen kakkaataana. Ayyee tole. Jara na warri jalaa tokkummaan jettanis tokkummaan mucaan tun obboleettii teetii miti ifin rakkin. والله في الركن هكذا ما باسون لين دندي استاذ جرنا ما جورنا جلال اوكي anyway اوكي حمزه ديمنا ما ولا مجرها ديمنو قران ولي خادمه جرخنا قالوا ديم ولي قال لي نمنو في لا تنجرو ان جرخنا سيسين بيكو اسلام ما نرفضتن انت سيتو تكواني بيخنجرو بري ميلين ميقام اباف قالي دمو بري جدين قام غمنان اكيد تفكاتو مچاتنا ديغرو جراني تفكاتي سينيس وري زلا ديموس تك ابغاتو جرا لچوتي تون دندي نو لچو غمرا نم تكو فونتا والله ايوه جنن سي ارجي جت تون ارجي جت تون ارجي نه تيمتي رغاتوني سين قبض بالبلا جيره جت تو ان قبو جت تونيس نافين ارجي نه رغا قبا سغليشي سوان داي كو سغليس ني في وان دولت دبر فدين نافر سمية بليز هوغانو تياسو انو ناسين بوليتين نوتي فيتاتا اوكي انفتان اني جرانا بريس ديسيس فدي منا مرتي ولغيفتان سوشال مي حقني خيسي فين ديب ربي بلا يو تكا ديفته مالي نمني اسد بريكت نما وان كيسي ديبي سوفي ان دلغا دبي خوليت يزامي كان دلغا چل جيتاو دلغا كيس جرابر سو جركون اصلي سكسما تاو جرا ميرا نمان غلچنا قام تكا فين دابدون بري سني خنو دنتي سلچوتي سني خني نغانتا مكان كيسنا كم بني اتسكنا مبلستني مالي اني خنو سني دنتيا امو نمت كو قام عقلي خيسو جرون كننو يو ديده قام واني جن مالي كرا سيرات غرون دان تولي ايغا ولي امنا بري خنو وان رو ولي كنن امنني جدو تنتي مالي في غرتي وان كان رغان فينيدا تليفون ان قبو جتي ايغان قبان انت سني جرتي مونجرتو اجنسي نرامورتي نيجرتي جت انجرتي سغلي انت لتناتا اچتتين ورابيتي في الدين دغيسه هن امنو قام اصلي تغدو قمنا اصلي دقه حافظ انت لتنا دبسي جنة اصلي بالبلان تي بالبله Angka marifa Ustadha bakka nagaafi sagalee nicciti waraabamte san eenyu bira jirti? Sumayyaa bira jirti. Sumayyaa tasfaayee bira intalarra naa waraabbatee. Okay. Bilbilaan irraa waraabde immoo akkami waraabde? Ani hin beekne san jechuun sagalee I think akka taatetti wallahu alam. San isinitti wanta akka jira ustadha kiyya bakka tanatti wanni nuti adda baafannu. Laal yoo waasappii taate ha amal lamaa recover ni goona ammoo soosteenyu rakkoon qabu. Tasani step indin debara waanuma jara kana guyyaa lamaan talamada sagalee waraabamte yoo jiraattes sagaleen san bilbila kamirraa akka waraabamte ni beekamti Sumayyaa yoo sagalee bilbila sanirraa akka waraabamtu taate rakkoon qabu asuma nuu baafti wanni itti rakkannuuf hin jiru amma wanni naaf ati haasa'u jirruuf bakka tanatti waa argatuuf osoo hin ta'in tunis obboleettiin teenya tunis akkasii argattu taanis maqaan siimaa badaadha akkasiimi. Yes. Amma karaa gabaabaa wanni goonu. Isini bar dubbisni ofeetan isinitti galchu ijotti isini galchu deema. Galchi. Osoo booda nagaa fattani. Anis abbaa akkuma keetitti irraa wala baabara akkuma keetitti gad dhufe malee namni na dheessin jiru. Itti oof. So jannaan sagalee wayi Sumayyaan taamadoon intala hin qabaa iccitittiin irraa waraabbadheettee Sumayyaan tasfaa intala gartee waan kana jidduu yeroo dheertu jarri kun waa hedduu Sumayyumaaf intalatti keeta murtana hedduus rakkinaa jira. Taani fi tana jarri kunis rakkinaa jidduu jira durnutti gadi hin finne arra fidan malee. So Sumayyaan waa dhageessan ragaan ta'u kuni intala tana dubbisanii asliin dubbisee sagalee san keessa tikeeta murtee viizaa ergitee eenyu kan namtee hin jirtu asli itti goonee masrii jirtanii intaltun achi jirti dhaqii asli takka agartee dhaqaa gaafadhu waan kana ennen akkuma taatettu asliin jannaan dhaqee dawwalee intalaas gartee anis hanqumaan amaariffaa beekuun gaafadhee jechi ijoon irraa qabatee asliin dhufees namni maallaqni nyaadhame hin jiru naan jettee intalti jedhe sagalee qabdaa jenneen irraan waraabnee jedhe asliinis. Walii gallee silaa guyyuma san sagalee nu fide waa tasgabboonee murtii sanit deemna hin jiru ammas haasoyne irra deebinee qaama wayii itti goone aslitti ammas deebisnee mubaarak kanattis deebinee tikeeta gartee muruu sana viiza gartee maal jedha viizaati tikeetaatis yoo taate paasapoora kooppii irraa fuudha dhaqaati online taayipu gara maquma sii laastineemii takka akkuma taatettu nambara paasapoora muraa waan kun isteetimentiin histiriin waan kanaa ni jirti. Dhaqaa bira intala tana asliilleen deemuuf deemti torbaan kana deemti jedhee arra deemteen sekalee intalti
dhaqaati baasaboora gartee haa ergitu yennaan asliin haana gartee aslitti haa ergitu yennaan asliinis Sumayyaa Tasfaayee sittiin erguu waan akka inni ta'e waliin dhaynee gaafannaa jedhan hayyee jenneeni qaama isaa fi gartee mubaarakiin itti godhamee dubbisaa intala tana waraabaa warraa fidaa jenneeni mubaarak ammoo hin dhayne gaajariinsa kana fakkaatutti silaa dhaqanii kunoo maqaan intala kana itti kenni kun muramee jedhanii intala gaafatanii ragaa nu fidanii bareeda ammoo inni asirratti itti bilbilee gartee sagalee itti bilbiltee hin jedhin bilbile sagalee wal afaan gartee akka namni walii waraabee wal ergutti intala tana gaafadhee kun intaltini haasoo sagalee dheengadda akka asliin nuumes sagalee numa beekaa ata Sumayyaan isin duruun dhageessanii beekaa waanni kun gartee ni jira moo hin jiru Sumayyaan maallaqa ni nyaatte sanirraa gaafatee Sumayyaan nyaatte hin jirtu nakkannite anaa sharafee USA doolaarii jijjiiree tikeetaa fi viisa wannatti kanninee ajansii muramtee jirti godhamtee jirti akkamitti waan kana waggaa lama booda akkamitti dhuftanii na gaafattanii intalti ifiif diddee bultii keessa seentee diddee waanuma jechuu jiranii deebisuu jira jiran absa inshallah adeemu bultii gartee yeroo sanitti gaa amzaanis dhaggeeffataan jira injira okay mashallah bultii jirti intalti ofiif diddee mubaarakitti amma gartee mubaarakiif sagalee kan nama kan intalti ofiif didde akkamitti dhuftanii na gaafattanii biyya tana rakkinanii beeytanii waan hin godhuu dandeenyu jiru waan amata lamaati Sumayyaan nyaattee sin jirtu muramtee akkana jettee intalti kan deebistu turtee jechuu sila achira mubaarakiis gaafato mee tikeeta san eenyu kannitee Sumayyaaf ergitanii kannitanii yoo jedhe Sumayyaan ammoo ifiif amantee muramee nabira jira ergeef jettee Hamza ragaa fiduu hin dandeessu ergeef jettu telefoonaan qabu jetti tunis tanaan ergine jetti jara kana yoo kakuun taate malee maaliin adda baafna akkanaan na dhibe walii gallee amriin tanaa asitti na dhibde gartee ammas deebee Sumayyuma sibira jirtana maaliin jedheen intala tana sagalee amma dhaggeeffatanii beeytaa jennaan sagalee wahii natti ergitee jirtiinaan jette Sumayyaan Tasfaayeedha intaltu sagalee taanii beeytamuun beektu jennaan naa deebisuu didde intala tana sitti ergite immoo naa deebisuu didde sagalee Sumayyaaniin qabaa jetti sagalee Sumayyaa eessaa kaayye telefoonni Sumayyaa amma amboodhaa wayii jijjiirame isteetime waan waliinaa isaan hunda ni qabdi sagalee isii qofa eessaa keeysee ta intala sanii eessa geessite waan walii haasaawan telefoonni isiin jijjiiramne Sumayyaa ambooti isteetimentii san cufa ni qabdi baastee akkuma Sumayyaatitti yoo nu garsiifte arguu dandeenya jechuudha yookaan kakutti deebinee maallaqa anaa kafala ummata. Ani ustaas rabbi guyyaa qiyaamaatti Ogutaka Sumayyaan boo ogutaka please ogutaka Sumayyaan boo Abu Muaz dubbii fixee jira jaran maallaqa anaa kafala Sumayyaa amboo ol baatee viidiyoo bantee statementii nu haa agarsiiftu jee sagalee wajji jara keenya dubbii ciroo dhumtee miti akkas Sumayyaa amboo asnaa guddisi aslii xiyya rakkoon qabu bani nu silkiin Facebook ko yoo baabaan Abu Muaz illee TikTok ko durillee Sumayyaa Yeeshawaalid jedha Facebook ni kollee warri beekan hin jiru Sumayyaa Yeeshawaalid jedha kanaafuu ennaan Facebook ni ko durillee hin jiru raqamni ko kan WhatsApp duraallee kan beerutii ture kanaafuu ani jecha ijoo sashiin rikoordinaa qabdee fi risiitii waa hundumaa bilbila ijoolleetti dabarfadheen ijoolleen immoo nama hambaa otoo hin taane maatiidhuma keenya keessatti dabarfadhe sheer godhadheen kaayadhe eddasi silkiin finfinnee keessa waa'ee dhuma ala jijjiirraa maqaatiif otoo hin deddeemu silkii hattuun alaa fudhatte kanumadha wanti jiru malee amma jarri lachuutis ragaan qabdu jarri lachuu waan nuti deemu qabdu ragaa sagalee qabaan ijoo kan hin kaayadhe kan Sumayyaa risiitii birrii fi sagalee ishii erga ishii ati bar sagalee gimmaasha kaayattee tunis gimmaasha kaayattee waan qabdu san nu haa dhageessiftu sagalee kaan ammoo akkama bani video maal bilbila tokkittiin qaba kan biraa irraa immoo sin dhageessisu ree akkamitti bilbila isa kanarra maal bilbila takkitti yoggaa qabaatte kamiin nu dhageessuu deemta laakki bar bilbilli inni kun haaraa waa siniin jechuu kooti isa kana haaraa waa akkamitti isin agarsiisa kan biraa irraa immoo sinin dhageessisa iyyee haaraa kan jecha deebi kamila laala viidiyoo isinitti dabalinedha viidiyoo tana nuu bani sagalee sanitti qabii nu dhageessisi. Ayyee. Akka reef Sumayyaan goote san. Akka reef Sumayyaan goote achi guddisiisi. Yes, thank you.
Ayyee. Mul'ataa jira mee? Mul'ataa jira? Ni mul'ata. Kaameraa garagalchi gama duuba. Girgiddaan mul'ataa. Okay, mul'ataa jira isaa? Okay. Ayyee bilbilli kuni haarawa. Sababa sagaleeti kan dheengadda xalabee jechuudha. Wanti tokkollee haarawa jechuudha. Tole abshir bani. Ayyee sagalee kan hin qabu kun akkasitti isa waraabameen dhaggeeffadha. Okay. Asli bal'isii guddisiisii akkana dheereessi. Isii dheereessi. Ama warri modiitaraa gattaa Isa jinka Sumayya. Fiidiyoo nuu qabi je sagalee waraabamte irratti fiidiyoo nuu qabi sagalee waraabamte gubbatti. Kunoo sagaleen bara akkasitti silkiirraa waraabeen bilbila irraa Akkaree Sumayyaan qabde kan qad godhe qabate maaliif jajjabe qad gooten qabdu. Kaameeraatti butiitii qabii. Akka Sumayyaan reef qabde kan qabu. Ela laala bilbil. Okay kunoo ela kunoo. Akkaree Sumayyaan qabde kan qabu. Ela kunoo. Nuti qulfii mobaayilaa nu barsiisisiin hin jenne mobaayila qabisiin hin jenne Sumayyaa. Maalumaan godhe shitaa Akka qabin akka harka kiyya qabe kanatti. Ela kunoo. Akkasin nuu qabi. Ela kunoo. Ela dhaggeeffadha. Sama wili mobaayila lafa kaayi Sumayyaa dura na Sumayyaa maana man nageenyaati waan jarri siin jedhan dhageessa. Bilbila tokko lafa kaayiti tokko qatte godhe irratti qabiisireedi. Dhaabi sagalee buta mee okko tokko. Bilbila tokko lafa kaayi Sumayya. Na dhageeffadhu dura dhiisi. Dhaabi sagalee. Okay. Laal bilbila tokko lafa kaayi tokko harka akkanan sososoosini tokko irra nuu qabii dhaabbadhu sagalee deemtuun laaluu fadhaani sagalee waasappii keessaa. Waasappii miti miseenjaraan siniin jedhee bar. Barreeqa miseenjaruma san sagalee deemtuun laaluu fadhaa achi gubbaa qabi. Miseenjarri keeti moo keenyuti adda laallaa. Miseenjara viidiyoo kan waraabamee natti viidiyoo miseenjara isa kana viidiyoo akkasumatti silkiidhaan waraabamee miseenjara ka abbaa fedhee haa ta'u miseenjari ishii ta'uun mola sinittan agarsiisa lafooloon shii meeqarra akka jiru fa'aa jira siifaan jechuudha. Akkasumatti laaphu. Eeggadhu silkii akka badaan goroggorinni waan turutti ta'uu taala. Sumayyaa Amboo. Abeet. Waasappii kana qabadhu narratti ergi. Telefoona kee tirate akkatti qabi kuno argita yaala viidiyoo kana telefoona kee tirate akkatti qabi hamza argisiisa akkatti irra qabi suusu. Lakki dhiisi. Okay qoa. Kunoo heela kunoo sini. Khod nambara kiyya naasima nambara kiyya kan dhaapho nambara kiyya naasima. Imo malee bilbila kana waasappii banadheen jira la kunoo sini iyyuu laala ela kunoo waasaappiin akkan banamne laala waasappii gochuun hin banamne. Ammas immoo imo tokkitti bitteen qaba laala imo bichaa malees gubbaatti waasaappiin hin banamne wasaappiin hin banamne isa kana sinin agarsiisa. Ana banata imo abshir ana banata rakkoon qaba. Kanas imo rankotta. Dhaap oggutakka. Lakkoofsa koo garuu asirraa sinitti himuun abbaa tokkotti hin ergaan malee. Asliin keessaan naa ergaa abshir. Shari'aan zaahira beeytaa. Sumayyaa taan deebisaa mee Ustaaz Farhaan itti dawwala. Sumayyaa nuu deebisaa Sumayyaa taan. Sumayyaa deebisaa tunillee silkii keessa waan jiru agarsiisaa jirti rakkoon qabu kootu yaani naarini. Yes akkas yaa.
Silkii agarsiisuu kana aartee kuttee deebi yaani carraa wal isin dhaqqabsiisu لا kan muraan. خج رقم كبابشر Rakkoo shiraayee. Sumayyaa tasfaa yoo jiraatte deebi. Naarini. خخجيسا ورجتن جرى خيني اني خخجيف ندرا اوكي روزيا ثانك يو اسمت ناس ايمون بندا ايمون بغنا تنجهو Taap godha jana membarii ta'a. Egaa mangadii membarii ta'a aga viidiyoo laaltani. Membaruu nu hundi keessa membarii ta'a. Odumaa beekta ta'a uummanni membariin ta'u. Warra asirra jiru kana fooloo godha mana fooloo godha. Gaafa birallee yoo namni wal lola fidee. Live goal doctor allee guutaa doctor akka dalagaa malee dalagaa dhaabbii taa'aa jiran. Alfa leegum nuti rabbi biyya kana walitti aarsee na membarii qofa ta'a. Warii miin dalagaa dhaabbii taa'aa jiran. Guddaan ittee hin guunne eenyuun ajajji. Anin kutaa dawwari. Live goal hin barbaachisu membarii qofa ta'a. Membar. Eenyu godhe. Ustaaza imoo banatu dadhabdani. Ayyee asli. Lakki. Imoo banatu jiraaf. Amma isin amma akka seeratti maatti naasune jidduutti amma akka seeratti osoo akka dubbiin nu haa bultoo osoo hin ta'in. Akka seera turistii tokkotti yoo ni taasisu hin ammaan murtii kana kan dandeenye beektaa isaanii kan guutanne malee. Amsaan qabee jira dhiisa amsaan hafitu amsaan irra jira dhiisa. Eegalee yaaduma akkana walii dhedheeree isaan lachuutu shira wayii jira beektaa isaan lamaan jidduu. Tuunis moobaayil irra ofoofte tuunillee waan silaa bakkeessu taasisan agarsiisan agarsiisuu diddi dadhabaniiti miti beek isaan lachuutu beekaati malee. Maalin godhee waan barbaadanis kunnoo isin agarsiisa. Yoo min didee kunoo maal barbaadame maal sin agarsiisu. Naa waatu jira amma akka seera sanitti murteessu. Maal sin agarsiisu waan barbaadanis ilaala iddoo fedhe nagalchiti sinin agarsiisa iddoo fedhe. Maal barbaadame. Warri ilaalaa loofti rakkoon qabu. Qoydo ustaazni imoo banataa jiran. Imoo banatee adda baasi. Ajaa'iba imoo mata meeqan bananne mata jaha maan banatu jira dhiifama naa godha wallaale. Gana buuftanii banuufi Sumayyaa deebi yoo jiraat. Buufadhee bar. Yaa Rabbi rayya. Aboo imoo na diddee asli sirratti haa ergitu narra ergi messengeraan. Asli. Oh. Sirratti haa ergitu messengeraan as ergeeti. Yookittiin immoo booniyyee ol galchaati booniyyee kan jira waan ta'eef isheen sinitti agarsiistu yookiin immoo beerii ol galchaa isaan lamaan keessaa sinitti agarsiisan. Okay. Ani imollee naa banamuu diddee. Booniyyee galchuure? Booniyyee beerii keessaa tokko mee? Booniyyee. Booniyyee sen. Dhiifama warri natti dawwaltan. Tole. Haya booniyyee yoo qabaatte nu agarsiistu. Maalin argisiisaa? Sagalee sibira jiru yookiin beeriin. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Booniyyee waasappii kanarratti na erguu dandeessaa sagalee sibira jiru sittiin himaa. Qoyshi. Kushinaa keessan jira koo daabboo wayii wayifachaa jira qoy ayyeriin deema. Amma ati daabboo guufachuu nama 15 irratti himta. Wallahi badi yaada baddu jaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Hojii biizii na godhe deemuu jira jidduutti salaata zuurii sammaas. Tole habiibi abshira. Sirrumaan taayoon jiraachuu baadhees inshallah. Ayye. Taan. WhatsApp kana qabadhu booniyyee. Duwwaa. Waan ta'eef nu faana shaakalamtan inshallah.
duwaa jee. Ustaaza noo booniyyee jechaa jiranii maaliif? Dhiisi booniyee rakkoon qabduutiti. Duwaa jee. Nuti waan san feena malee ho'i booniyee irratti waa. Itti maanarraa kash. Ani yaa'ii uummataa kana danda'u. Duwwaa. Saa isin wanni jirtanii? Eessa ture koodiin keessanii? Duwaa jee katabadhu. Duwwaa. Akka jettee? هاي 17 17 اوكي 04 04 جافر 60 04 جافر 04 64 اوكي 64 and then 938 هذا الشيء حمزة واتساب هاي نانجي دقيقة اوكي واتسابك يا كيس مال قلتو سنتني أستاذة هاي سنين جدا أمر زونتا اسمعني هاي نانجيتي ايش باودي ليك ها 004 قوتي دررتي اوكي 04 جاتمي افوري نو اتشي بلبلو ما خطب دي خالد دررتي اس دي بيتي 0049 قولي 0049 دررتي اوكي 04 اوكي بلبل ما خطبت كسمت دي فدو دغي 0049 قولت دررتي خطبت خالد كسمت دي بتاعي دررتي يا اوكي you understand 0049 بونية مدين كبتين كان من مالي والله مو دا يدلم كوا إيساتو أفانا ربي فاتي نتاسا وجرا نورمال نو مارا كوكا بابشي يا نورمال أما سيبه بونية أنا نانكا بالبلا أمني ساسا قال شان سديتي تيمدي ساني ميتي سانكا خيا خسريتي سان ليس خون خميريات خنيني مجرو نا بودي ديجرا عليك سستي أنت وني قولي مي دي ديجرا لا جاي وكم سنجر ولي قولوا عليك كيفانا ايه بلاس غودو بوني ايسي على استاذ نين بيك كودي بيا كيسني بلاس افر سغل غودي تشبود خدتور بدوا افر جين دفه جيت اجرا خينتي مي لا اله الا الله ايو دفه توكو هاي نانجي ايو هاي نانجي كن لا حول ولا مسنجرا ولد قبنا بوني انا وات ايه جروبي نو دي شيكا وجه No, ustad waan gootu plus goal yaala plus wara gootu. يا بلاس Ifama network dura rakkaa ture gaara keessaan jira. اوكي Yaa. Ifishide Okay, wadoo plus بلاس غودي بوني بلاس غودي اكاسي كاب دي خنا غودي بلاس 49 غودي
No, easy, yeah. Plus, one gonan right away. Atan akkas godhe sheeka ko. Okay. Inji deemalee. Alex bilbila laman qabu. Ana wali isin laqwaaye. Kalas Walin no Asli messenger walin no. Call goda. Yes. Kazana chiran call goda. Sibbina io jira TikTok irraan sitti ergeera akkoo. Messenger no agodu Asli ni kwa. Yes. Asli.